abdusse bilbila alhamdulillah andi baroon jira jo ijoollee koo kottaa warri abdusse keessa yaaddan way jiruu tiyya way jiruu duniyaa gabaabdu accirnaat lakka way jiruun gabaabdee nama kuma shan fida waan jabaa wayin jedhee baa ከባድ ንግግር ብዬ ሊወጣ ስለሆነ ብዙ ሰው ፈልጋለሁ nama kuma keessattuu ሸመራኖች ሼር አድርጉ ቺኮቻችን ሼር አድርጉ ቺኮቻችን ሼር በማድረግ ተባበሩ alhamdulillah abo namni dhukkubsateef hin du'u jechuun yookiin dhukkubsateef ni maraata jedhanii eeguun hin taatu erguma abdusseen hamma xiqqoo fooyya'ee as ba'ee alhamdulillah anuu of dhibee bo mee eessa jirtu ijoollee keenya amma erga liivii dhiisne yoo xiqqaate kara guyyaa meeqaati ji'a tokkoof deema bo way maqaa kiyyaa abbaa tamaam distii kana jaalladhe maqaa kana akkanarraan jijjiirre garuu abbaa tamaam kana barbaadanii bakka isaan jiranutti badhaafamuu qabu maaliif abbaa tamaam distii haadha sharaf maqaa kana eddeenni ba'e qoradhaati namni kun yoo lubbuun jiraate birriillee walitti buusnee gargaarra maaliif tola maqaa kana fuudhanii kabajamoo doktor abdusseedhaaf abbaa gochuun abdussee abbaa tamaam distii ilma haadha sharaf maalii jedhame maqachi kun lubbuun jiru yoona jarri abbaa tamaam kun fiddanii abbaa tamaam distii faazarii abdussee gootan way abdussee khiyya abdussee khiyya warri fayyite jettanu alhamdulillah amma xiqqoo rafuudhaaf yaalaan jira dhukkubni koo baay'een haddii kana guyyaa kana harii nama raachee intini hirribumatu akka waan michii wahi yookiin afurri feesbuukii kun na dhahee rafiitiin na qabuu dide guyyaa 15 yoo xiqqaate kara guyyaa 16 otuu hin rafin hirribni inni haay akkuma kana laakuma amman isin ilaalu kana guyyaa 10 wayi taa'uu jechuun baay'ee ulfaata namni hin rabne tokko immoo nyaata nyaatu abijjee nabbar ማለት ነው maraadheen fayye alhamdulillah amma garuu natti fooyya'ee jira hamma ta'e ትንሽ ተሽሎኛል dhukkubnina dhukkuba yookiin akka wobaadha jettee yookiin immoo cabaadha jettee sireera ciiftee dawaa ofitti barbaaddu miti dhukkuba himachuu hin dandeenye yaa ijoollee miskiina dhugaan isiniin jedha dhukkuban dhukkubsadhe diina ofii dhukkubaan guyyaa kana dhukkubsataa ture diina nama ajjeeseef hawwuun hin ta'u maaliif dhukkubni ati kanana dhukkuba jettee himattu dawaa argachuu dandeessa utuu cabaa wahii yookiin wobaa yookiin dhukkuba waan adda addaa garaa keessa kaleedha maaloo jechuu inni danda'ama ta'e kana jettee himatta gin zimbido cal jedheese dhukkuban beektu doktor arguu hin danda'u ati garuu maraataadha namni si bira taa'u abdusseen maal ta'e abdussee situ of dhukkubsaa jira maal taate akkuma kanatti ciisa guyyaa 10 wayilaa guyyaa mee tilmaamaa gaafa fakkeenyaaf guyyaa 15 hirriba malee akkuma ijji kan kee baname kanatti maraataadha jechuudha namni maraate irrafuu itti namni tokko nama maraachanii oolanii abdussee bakka namni maraate irrafuu maraatte naan jedhu ginan sammuun kiyya nagaadha sirrii naasaa maraataa na godhanii oolanii malee rabbi jara maraachuu ummata mana yaala meeqan naqawaa tokko dhiigan kenna qulqulluudha naan jedhu dhaqeen garaa keessa sanyaanni na didu ilaalama qulqulluudha naan jedhu garuu wanti baay'ee nama dhibu oromoo kanarraa dhalachuun hedduu nama gammachiisa oromoon hedduu nama gammachiisa
garuu kan du'a abdussee eegu baay'ee fayin arge abdussee rabbiin haa ajjeesu jedha sababa maaliitime abdusseen maaliin isin gahe batalay dhiirota bulguun du'a abdussee eegu waan nama gaddisiisu dhiironni du'a kan koo eeganu kun takkaa jaartii jalaa jalaan jana jenne mee maaliin jaartii jalaa jalaan baafanne yoo jarri jana janoo jedhanii bakka wamaa jaartii shamarran kun uumamumaan rabbiin jaalala shamarraniis naaf kenne wama ijoolleen na wajjiniin feesbuukii kanarra xaxabattuuf hundinuu waan jaartii koo hunda jaraa fuudhee harka duwwaattan bisutti fakkaata mitiire dhiira du'a natti kadhattu abdusseen dhukkubeera rabbiin kadhaa alhamdulillah adu'uu jetti way ijoollee bili way ijoollee baay'ee nama gaddisiisa gizee tokko tokko bulguun ta'ina du'a namatti nawwina bara lubbuun asiidhumatti jaallattu isiiti karoora baafattee abdussee yoo maraate maal keessa argatta abdussee yoo ka'ee dhukkubni isaa kun itti jabaatee waan intini jedhu ta'e bu'aan ati argattu hin jiru bara ምንም የምትጠቀመው ነገር የለም kanaafuu amma natti fayyaa'eera alhamdulillah warri naaf dhiphattanii keessaan illee dhuftanii abdussee akkamitti jirta naan jettanii na gaafattanu an kan na dhibu kana na dhukkuba jedhetti ciisaan jiru ciisee siree irratti intini jedhee kan dheengadda na dhukkubee mustashfaatti intini jedhe baay'ee waan natti ulfaate nyaata malee guyyaa baay'ee waan hin tureefin akkasitti of dadhabee gulukoosiin naa ka'ame kana du'a walitti nawwinaa ijoolleen keenya chiikoochi warri immoo abdussee kana utuu jana jenne maal jettanii abdii ofirraa kutattanii feesbuukii irra fiidanii maqaa abdussee kana maal jettan dhiisaa fayidaa qamaachuu isin hin fayyadu wallahi dhukkuba walirratti hin gammadinaa walirratti hin jedhina siyaasni waa tokko bu'aa wayii hin qabu siyaasni dhuunfaadha abbaan barbaade waan barbaade intina jedhu abdusseen namatti jaallattu hin deeggaru waan ta'eef abdusseen namatti jaallattu faarsuu dideedhaaf du'atti hin kadhatin gaafii jira አሁን ግን የሚገርም ነገር waa tokko wantin immoo isinin jechuu barbaadu kunoo guyyaa meeqa jechuudha guyyaa 15 bishaanuma qofaan jiraataa ture waan nama dhibu asiira nyaata bicuus yalan akkana hasabe daqiiqaa tokko hin ta'inan jedhu jechuudha waan nama dhibu dhukkuba jabaa dhukkuba diinaaf hin hawwamne tuna dhukkubaa ture garuu akkana jedhe himachuu waan hin beekne bakkeen deddeemaa guyyaa namni karaa irratti na argee na dubbisa abdussee maal si dhukkuba miti lakkii boo dhukkubni kan koo kana jedhe himachuu hin danda'u jedha namaan namni naan beeku rabbi dhukkuba akkasii isin hin dhukkubsi wallaahi maraataa yoo maraataa taate maraattee hidhamtee dawaa dhugdee fayyita ግን ዝም ብለህ ታብዳለህ cal jettee maraatta kan amma bicuusi natti fayyaafnaan isin yaadeetin isin dubbisuudhumaaf hin dhufe baay'een isin jaalladha warri du'a koo eeggataa turtan rabbi isin qajeelchuun isiniin jedha malee waa tokko isiniin jedha chiikoochee dammoo ማለት ነው wanti yaaddawu maal beeytu utuma ka'ee dhukkubni kun narraa fayyuu didee chiikoo kana eenyutti as rakkabaa chiikoochi as jala jijjiiranu qaqqashtii kana maannoo min rakkabe eenyutti as rakkabnaan immoo intini jedhu garaana nyaattu jechuudha yoo akkam ta'e namni nan dhukkubsadha jedhee dhukkuba ofitti farrisu hin jiru dhugaan isiniin jedha abdussee abshiruu jaalallee waggaa baay'ee akka mabraatiitti na qabee na cuunfee na dhiise jaalalan na qabee warra jaalaltii guyyaa kana si maraachuu bar utuu jaalala ta'e immoo jaalalaaf maraadhe immoo rakkoon qabu ture jaalala reefse qabaa kan rafiitii mala si bulchuu fiqir biyoon immoo jaalalaaf maraadhe dheetan seenaadhaaf galmeeffadhee lafa kaadha ture la fiqir abbadku bara 2020 keessa obsaa baale kana booda wanti isinii dhaabu ijoolleen keenya waliin jibbina wal jaalladha fiqir yaa shannifal jaalala
wari ofiin boontuu mindinno wari oromeeffaan barreessa namni nyaata malee ture hamma nagahaa egar maal anuyyuu bolokoo intini malee kaadhumatu yoo akkan hin duuneedhaaf guyyaa kana hariina eege malee gen duuti kun caaltuu shallama bareedda profaayilii kan kee jaalala jaalala kan naqabee kan mucayyoo magaalaa eessuma si argeen ija kan kee laalaa jaalala waan tokko isinin jedha baay'een keessan immoo wanti ni yedduu kana sammuu kiyya bubbuhaarsuudhaaf waan qoosaa feesbuuk irra yeroon jedhu waan hin gammachuu wayii qabu yookiin isinitti hin fakkaatin akka sammuun kiyyaa na cinqamu kun xiqqoo na boqatuudhaafin qoosaa adda addaa feesbuuk irra maxxansee koomentii keessaniin of buhaarsuuf jecha baay'een namaadha abdusseen bakka yeroo akkana ta'utti iyyuu maaltu itti tolee jennaa waan adda addaa feesbuuk irratti qoosee taphata nan beeka akkasiin sana jettan gammachuu qabaadhee yookiin duuti oromoo na gammachiisee utuu hin taane an ofii kootii waan hin baay'ee dhiphadhee jiruufin waan nama buhaarsu yookiin dhuftanii koomentiidhaan akkana buhaarsitan gisee tokko tokko waan qoosaa poostii gochuu jalqabe baay'ee cinqamaan ture dhugaasiniin jedha malee abdusseen yookiin yeroo kanatti gammachuu wayii qabaatee duuti oromoo isa gammachiise jennaan feesbuuk irra taphataan jiru guyyaa lamman sadan kana waan qoosaa adda addaatiin of cinquu siyaasa illee irraa fagaadheen jira ammaaf waan akka siyaasaatti seenee antinii sammuu koo kan ammallee likkiitti of dhiphisuun barbaadu kanaaf malee abdusseen baay'ee dhukkubsatee ka'ee ammas immoo otuu sirriitti intiniin jedhin siyaasatti seenee waa'ee siyaasaa dubbachuu dideettanii komii baay'ee abdussee maaf calliftee yeroo kanatti maaliif sagalee kan kee oromoodhaaf maalin taatu jettanii na gaafattan rakkoon keessa jiru ana beekaa baay'ee waan sammuun kiyya na jeeqamee jiruuf ammaaf siyaasallee waan adda addaa irraa of fageessee tanan jira qoosaa adda addaatiin sammuu kiyya of bohaarsuun barbaada kanaafuyyuu waa gaafii akkanaatiin abdusseen maaliif siyaasa dhiisee qoosaa jalqabee hin jedhina namni yoo fayyaa qabaate saba isaatiif sagalee ta'a yoo sammuu isaa nagaa ta'e waa'ee biyyaa waa'ee ummata isaa dubbata owwala ati ofii keetii fayyaa ta'uudha du'aa inaaf godha akka sirriitti dhukkubni kun natti hin deebine akka hirriba gaarii rafu aboonni dawwalu ati dawwilaa mindin ነው ayo era bannata ati dawwil dawwilin saati namni liivii irra ijoollee ofii yaadee dhufu namatti hin dawwilini hin dawwilin bannaati mammagaalanii shamarran oromoo mammagaalanii naman teessisuu jaalalli isaanii amma arganii amma yaadanii mammagaalanii aboo maal ta'e kun gowwaan ta'e ati dawwili bannaat dawwilin gaa mee abdusseen kun isuma duri ijji kiyyallee amma bicuu deebi'aa jira amma wantin isiniin jedhu binti muhammad fak ምን አይነት ድግግማ ነው በእናትህ ቆይ ምን ፈልገሽ ነው አትደውይ አኑ ቃተኛ ተንጅቤ ሲራነ ቀበነ ተፈካተ ጀተ ሙጫን ተኩ አብዱሴ ይሞታል ብላችሁ ወሪሞ አብዱሴን ዱኤ ጀናን በቃ anjiraadheetuma dhukkee sin irraa kaasuu sinii wayyadu mboosan yoo tuun du'ees dhugaa sinin jira warri abdusseen du'uu qabanurraa haduu jettan wallaaltota jarra akkasii hoolaa gurguratee biyyaa bahee qofa du'a namatti hawwa malee dhugaan sinin jedha hoolaa gurguratee biyyaa bahee waa tokko hin beeku waan ta'eef du'a namatti hawwa haasa'a
rabbi isaa ajjeesudhee suuraa namaa siifachii fuudhee suuraa namaa antini jedha jara akkasii hoolaan hoolaa gurguratee gaafa biyyaa bahe waa tokko hin beeku bakka hoolaadha koomentii jalallee deemee nama arrabsaa nama dhukkubsatu rabbi siyaa fayyisu afaan isaa jechuu hin danda'u waan gaarii alkalimatu xayyibatu sadaqaa akkuma jedhamu ammaaf waa tokko isinitti himuun barbaada ammaaf abdussee yoo inni waa'ee siyaasaa kanallee callise itti tolee jennaan yookiin intinii ta'ee jennaan callisee otoo hin taane baay'ee ammallee waa'ee siyaasaa kanatti seenee dubbachuus hin barbaadu intinii jechuun barbaada akkasitti na hubadha abdusseen maal ta'e abdusseen maaliif iyyuu qoosaa abdusseen maaliif intinii ta'aa jettanii feesbuukii irratti hin feffiigina an nama sodaa namaa qabu miti ofii kiyyaaf sammuu kiyyatu baay'ee na jeeqamee jiraaf hin callise nuurii shaashaashee minna yaasiqe shaalanchii duqeet innaan gaarii kanaarii namatti guuruu allahu akbar mee as jalaa hoolaan hoolaa gurguratee biyyaa bahe nama meeqa jirame hoolaan hoolaa gurguratee biyyaa bahe gaafa hiikamu arrabaa miti nama gowwaadhuma baqqawaa tokko hin beekne hooluma kana hoolaa 5 6 qaba gurguratee biyyaa bahe dhufee silkii arabni bitteetti kennite wanti inni jedhu hee gowwaa ilma abbaa maalii jedhaa kan oolu baay'een hiikni isaa gaafa hiikamu hoolaa gurguratee biyyaa bahe jenna warra akkasiitiin jara kam yoo jette shamarran keessa jira hoolaa haadhoo gurgurattee biyyaa baate siinii akkasii yaa rabbii kiyya anumatu har'a kolfe dhugaadha siniin jedha kolfa koo kana fayyaade ofii kooti aboo fayyeetu man akka ergasii kanatti kolfee fataa jedhaa laata ይሄ ጭንቀት ይለቀኛል ምናምን ብዬ በጣም ተጨነቅኩ ይገርማል ሸመረንም አረብሲቱስ እኔሩምቱ ረብሲ እኔሩም ሲሲን ሸመራ የዱ ከነና አባርቴ ወጅራት ዮጀባቴ ኦፍ ቀጀልቴ ሲሮፍቴ እኒሄሩምታ ዮኪ እኔሩምቱ ቁምሽ ትቀራለሽ ገልቴ ብየትሊ አሱማ ሆጀተቲ ማልጀት ጀሩማ ከሰኒፍ ዶቀርት ወርና አባርቴ ወጅራት ኤሳ ከሳ ዩታይ shamarranna abaartee taanaan utuu an bara fayyaa qabutti shamarran biyya arabaa shaamaa dhedhe halkanii guyyaa maqaa kee ol kaasuuna ineerumtooti wallaahi du'aan sitti kadha akkas ineerumtu attaa gabin galtee biyyatti illee dhoqqee harta malee jaarsa yoo argatte jaartiin jalaa du'e wayitee heerumta warrina abaaraa turte hedduu kan yoommoo dhuftanii dhiifa mana gaafattanii qajeeltan du'aan isinii godha akkasin heerumtan akkasin shamarranna abaarte jirta taanaan jabaadhuuti toobadhula kottuuti abdusee kiyya maarreeti ya samiitiin si darbaa dachee si caccabsaa jedhe shamarranna abaarteeti taanaan dhumateeraaf allahu akbar abaarsi koo immoo ajaadha akkasiin hin heerumneen godhe dhiirri silaayyuu dhiirri inni bulguune hoolaa gurguratee biyyaa bahee nama arrabsaa oolu suuraa namaa balleessaa oolu baran ummata kana wantin baay'ee jaalladhu ummata oromoo kana warruma ergasii siyaasaan illee adda adda taane maal jennu gaafa nama dhukkubu yoollee nama antini jechuu dhiis callisee nama laala nama arrabsu nama abaaru shamarranna abaartan jabaadhaa toobaa nissaa gibu yeraggamaachuun chiikooch kaallachuu nissaa gibu jabaadhaati toobaa qabadhaati yaa rabbi abdusee kiyya kana an heeruma malee hafuun barbaadu heeruma malee hafuun barbaadu abduseen na abaarraan garuu quummee indaalqar anamma dhugaa dubbachuudhaaf shamarran siyaasa keessa jirtu ni heerumti jedhee yaadu kaleessas sammuu koo keessatti hidhaan ture amma shamarran immoo akka jirtuun siyaasatti nammitee jirti lati daarattoon misin warri siyaasa keessa jirtanu sammuun keessan xaxameera jaalalan beeytanu heerumuudhaaf illee kaayyoon qabdanu otuma bakka siyaasaa ebeluu koo maaloo koo jettanu dulloomtu taara jaallachuu bakka gaafa jireenyi isin marrare nama arrabsuu jalqabdu warri amma siyaasa keessa jirtan jabaadhaati qooda siyaasaan sammuu of dhiphiftan akkamitti ilmoo guddifannaa jaarsa keenya akkamitti jaalala kennuu dandeenya maali jedhaati itti yaada halkanii guyyaa siyaasa qofa maaloo jedhaan oolina waan isin jedha
እንዴት ነኝ ፒስ ነው ከናፉ ባየ እንትን jedhina shamarran dhayxee waggaa 20 wayirra darbite kara soddomaate siqnaan abdii kuttee liivii jalqabdi arrabaan dhukke namarraa kaasuu jalqabdi nama abaartis nama abaarti abaarsa jabaa nama abaarti fay gaafa baqqaantin yet nama abaaruu jalqabdi አለውንም እንዴት ነው እንደዚህ ይሻላል እንደዚህ አዎ nama abaarti gaafa dhayxee waggaa 27 soddoma kana jala geggeessee abdii heerumaa kuttee jet liivii jalqabdi qaqqaachumaan siyaasa kana kanuma beekne keessa buutee haadha ishee dhukkee namarraa kaaftii otuu akka jettuu ilkaan lama wayii asiin irraa buqqaa dullootti taate hafti jechuudha shamarran keenya badaa xilliqqettanii siyaasa keessa galtanii ofiin rakkisina heerumattis baatanii ofii keessaniis manatti haftanii maatii rakkistanii maal jechuudha ammumaan ifaan tattaabbadhaa jaalala kanas tini jedha warri na abaare silaa heeruma akka jarri heerumne godheen jira bakka attaa gabu ni haay warri hedduu kana na abaartanii intini jedhaa turtan gurbaa fuad shamarran kan koraanaaf bu'i jedhaa jira ati asittis akkas jetta amma biyya galteetta shamarran isii biyyaa kana jechuudha wayyoo gizee tokko immoo duraan dubbadheedhaaf malee dheengadda suuraa wayii ijoollee baabura dhayxu argee biyya suuraa wayii biyyarraa ergamee jennaan idha kun yaa shamarran isa biyya keessa jiru a'uuzu billahi minash shaytaanir hin babbareeda jennaan dhaabiin aqwaam Senegaal yaa shamarran biyya keessa gin bultiidhaaf hin taatan warri biyya keessaa rakkoon keessan shamarran biyya keessaa ለትዳር አትሆኑም ይወዱማ በቃ አይስን ጠበሰኒ ፍቅር ምናምን መስራት ከሆነ እንጂ ቡልቲዳፍ እንታተኑ እንዳንቆ ከነል ሲሪ ተከጆሌ ብያ አረባት ወጆቹም ቤክተኑ ዮኬሱማን ዱፌ በቃ እስኪም ብያ አረባ ኮን ወንቲ ኑቲ ቡልቲዳፍ ሸመረን ብያ አረባ በርባኑ ደለጋ ከነቲ ቤክቲ ማነ ከነ ፋፋ ጎቶ ቤቲ መልቃ ከነ ገነማን ካቴ ወጆቹ ቤቲ ወር ብያ ማነ በሩም ሳሜ ካፒን ቀበየተኒ ዳይተኒ ክላስ ገብታችሁ ምናምን ነገር ነው እንጂ ፍቅር አታቁም እንትኒዳ ቡልቲዳን ታታኑ ነኮማዳ ማለ ሸመረን ብየ ከሰ ጅርተ ሸመረን ብየ ከሰ ኑቲ ሲንፎቹ እንደንደኝ ኑቲ ወረ አማ ፈከኛ ዲያስፖራዎች አናገባችሁ ኢሲሉማ ብየ አረባ ፉና ዋራ ዋይ ኬኛ ቤኩ ረከቴ ዋ ሁንደ ቤቱ ፉና ጓድበቹ ኢሲንገሩን በበሬዱ ብየ ከሰን ከሰቲ የተኒ ኦፋታ ከነ ጎሳ ጎሳን ሲምን ቅዲ ምናምን ነገር ሆዲ ሲፈተኒ ፈታጀቱ በቃ አለ አይደል ዲያስፖራ ነው የምንፈልገው አሃንቺም ብሎ ከመጣ ለፈከኛ ፍጆለን ኢራ ኮሜንት በሬሳ ሸመረን ብየ ከሳ ፉቹ በርባዱሞ kan amma biyya araba kana jirtu fuuchuu barbaadu ana akka kootitti yaada koon isin ibsa dhiironni sobootuun sobin shamarran biyya keessaa hin babbareeddi guntunni jaraa kun illee dhadhaabbataa wayite jedhe akka qarashan buusaatti dhadhaabbata shamarran biyya keessaa kun jettee deddeemti jechuudha karaa kanarra dheengaddan arge suuraa wayi biyyarraa dhufeennaan yeroo sin baabura dhayxu kana suuraa kaasanii erganii wal bira namni ta'e afuriin way garuu bultiidhaaf hin taanu jedheetu manniiseen mee barreessaa shamarran biyya keessaa fuuchuu wayyamoo isii biyya arabaa kanatti dalagaa bartee waa meeqaan hojii kana sirriitti fa'a gootee yoo keessummaan sitti dhufe asumaan indaanqoo kana billiitti bakka 12tti gootee jechuudha keessummaa kana mana kana fa'a gochuun beeyte jechuudha maaliif madaamiin gum tal nazif jettee barsiifteetti madaamiin madam aslammeedwaalech barsiiftee jirti madaamiin shamarran biyya arabaa rafiitii ganamaa kanallee barte isiin biyya ganama rafiitii irraa kaatee zaare ትምህርት ቤት እንትን አለኝ ምናምን የቲ ደለጋም ቤቱ
ajandaan koo shamarranii miti waan ta'eefanii malee. Inni hangaarii ijoollee koo irra kaawwoo hin buloo kamtu laa warri hangaarii ijoollee koomintii barreessitu irra kaa'aa jirtan hangaarii walirra hin kaa'ina sukkaaran qabaan hangaarii hin jaalladhu. An akka kootitti ijoollee dhiiraatiif wanti hin dhaamu biyyaa fuunaa ifii kana asumatti jana jennee dhiifnee galla jettanii hin gowwoomna asumaa fuudhaa gala wallaahi yoo fuutan garuu manguddoon tokko tokko lippistiikiidhaan kan nama shawwadantu jiru malee kana rakkoon ይሄንም በጣም ይከብዳል manguddoota lippistiikiidhaan diddibamanii waggaa 17 fakkaatan akkitti fuudhanus nu rakkise tashaggarne ko dhiironni biyya arabaa kunis baay'ee rakkatani maaliif rakkatan yoo jettan warruma dhaqee waggaa 42 36 kanatu lippistiikii paawudariidhaan dhiqdhiqdhii kana of diddiimessee mataa tokkolfatee nyaanni biyya arabaa kun baay'ee babbareecha waan ta'eef shamarran ajaa'ibaa kana fakkaatee asitti baha taaga baallee fudhattee biyya galta gaafa qilleensi biyyaa bicuusii rukute Allahu akbar subhaanallahumma maal jetta ikabdaal kanatu yummoo akkaataa itti wal fuudhanu kana ummata shakkisiise kunis jireenyi intini kunis kana rakkoon manguddootatu carraa ijoollee bibbicuu cufaa jiru lippistiikiidhaan paawudariidhaan lippistiikiif paawudariin shamarran daa'imaaf manguddoo walii wallaalchise jechuuf ala hiikama afaan oromootti haafiz jamaal salami garmaal Allahu akbar rabbi si haa qajeelchu obboleessa kiyya amma nuti arraban dhiifne nama arrabsullee hin gorsaar qajeeli obboleessu arrabni bu'aan qabu fuudhi shamarran gaafa fuute hin qajeelta sama nama arrabsitu kan nama arrabsuu dhiisi fuudha fuudhi ilmoo irraa dhalchiitii jiraadhu cal jedhii nama arrabsin shamarran biyya keessaan fuudhaanii jette dalagaan beeytu maalti fayyaddi shamarran biyya keessaa jaarsa kota abduu seekoo sila sitti meera na fudhuutii badisiin jedheera arrabsaan jiru wallaahi shamarran hin arrabsuan garuu dhugaadha ammoo manguddoon baay'een kan biyyatti ilmoo tokko lama wahii deesse biyyaa baate an akka kootiitti mudannoo tokko isinitti hima jechuudha bara ijoollummaa koo yeroon janajjanu mucaa tokko ni bareeddi yeroo laadanu bakka daa'imuma kana fakkaatti miiseenjeraan haayi qoonjoo yenee maar yenee fiqri jennee wal xabbasanne fakkeenya godheen isinitti hima utuu wal xabbasnu gaaf tokko imoo irratti piroofaayilii tokko arge jechuudha piroofaayilii argee eenyu kun jennaan baay'een jaalladha wasiila kooti jetti abbaa manaa akka biyyaa qabdu hin barreen achiin gaaf tokko immoo mucaadhuma si obboleettii koo qoxisu rabbiin umrii siinaa guddisu minaamin jettee poostii gooti mucaa siyyuu obboleettii koo jettee poostii gooti indii min aynati nagar ነው ይሄ ነገር ምናምን ብዬ ጥርጥር አልኩኝና ጠረጠሬትን እንትን ይጀለቹ አካሽ ሸመረን ባየን ሙጫ ቀባቹን አይቢዮቱን ታኔ እንኦክሲና ዮ ጃርሰ ብያ ቀባተንስ በቃ ቀባ ጃርሱማ ከሰም ብያ ሰነ ጀቤፈዳ ጅንጀናን ፌስቡክ ራ ወረመታ ፈፈረዘ ጀድ ወርጊተኒ ጃርሰ ከሰን ሰብያ እንጅቢና ስንት ፎክፍና oy koy nang bulo ka gurba angari de mena marakaw kan warri hangari ijolle raka ajartano bulo kamtanittu ni bulo kamtu warri hangari na marakesan filadda jennan hema achuliddan amma qabso mal jedhatti fuudhan jirre na arsiyaa jirtu gaadha sukkaaraan natti kaasaa jirtu akkamitti waa'ee dhalaa dubbachuu dhiisaan mee waa'ee jaraa yoo dubbatan namatti tola bar aboo shamarran biyya arabaan arrabsina dhugaan isin jedha kabajatu malaaf yoollee fuuchuu dhiiftan hin arrabsina riye edamma dhiisi sa'atii tokko oliin si jalaa jana jane jaartii kee ajaa'iba
garuu waan biraatti naasofne riyyee dhiisi inni duuriyyeedha minaamin jedheetumaan gorsaara malee gorsa obbolummaan gorsi riyyee waa danuutti naasofne garuu riyyeen baalageedha inni nama danuu jaallataa si gowwoomsaa dhiisi jedheetan isii waan hin jaalladhuudhaaf gorse malee jaartii keetti waan badaa naasofne ishee habiibii kiyya maaleesh isin maaliif qoofinti jedhati nama arrasitu way amma baay'een nama dhugaadha annan sobe hin sobne amma shamarran lippistiikiidhaan paawudariidhaan manguddoo waggaa 34 amma kaatee laxxatti gootee kana gootee mataa tokkoftee fi hidhii kana diddiimessite shamarran waggaa 16 fakkaatti ishii shamarran warri uumamumaan sabiyyii ta'anii hoo maal eessa eenyu hafuudhu warri manguddoon lippistiikiidhaan tini'anii anillee sabiyyiidha gurbaa fu'aad baalagee ijoolleen ajjala gugguutte kun wama as jalatti intin jedhe qofa sii dhugamu shamarran biyyaayyuu ittiin heerumtu jedhaa jirti ijoollee wal fixaaru nuti dhiira biyya alaatti hin heerumnu duunee banna malee way falmiin jala qabee shamarranis immoo nuti biyyatti malee hin heerumnu jedhaaru allahu akbar kabiira ente baqa ummanni wal fuudhuu dhiiseera abdii wal irraa kutateera nuti biyya malee hin heerumnu kennoota diyaasbooraa kaddaamaa hin godhadhuwan ay ijoollee keenya ambilee wal cabsisii dhugo mee koomintii dudubbisna meeyam dhiirri diyaasbooraa ollaa inni irra taa'ee dhalaa janaa ooluu hin fedhu ishee koomintii babbareedaa barreessaa jirtu barreessaa shamarran biyya eessaa fuuchuu barbaaddu dhalaan immoo shamarran eessaatti heerumuu barbaaddu ani jaarsas qabaa jaartiis qabaa amma keessaan dhufeen jaarsa kee jalaa si baasa caaltu erguma takka jettee ani jaarsan biyyaa qaba garuu abdusee irraa intinii jedhe tish atin buloo kamta maaliif arraba dheeratti buloo ku ennaan harkaa beeka tokko nama narrabsinaa buloo kamina abdusee jalatti buloo kamnaan lamoo deebitanii ba'uun hin jiru waan nama gaddisiisu inni ka bollokkwaachuu baqa keessan qabirii keessa buloo kamina abdusee jala nama arrabsitanii amin amin warri fayyuu kan kootti gammaddan galatooma warri immoo du'a koo eeggataa turtan abshira nama du'u baay'ee jira sheerii godhaa cal jettaniin taayina waan gudii tokkon isinitti himaa dheengadda gurbaan tokko keessaan naa bilbilee oduu dhugaati kun wallaahi mucaa tokko baay'ee jaalladhe maal jedhee wal fuuchuudhaa walii gallee gaafan sitti heerume an du'een bada malee mabraatiidhaa ifuu si wajjin hin ciisu naan jettee achumaanin isan silanni kaa godhachuudha maal ka'aaru nan dhiise naan jennaan wanti kun baay'ee itti xiinxalamuu qaba ummanni keenya gorfamuu qabdi shamarran jaarsa keessanii wajjiniin mabraatii ibsamee dhaame maalajjaadhaaf lakki amma mabraatiin dhaamu malee dukkana keessa malee hin ciisu hin jedhina jaarsa keessanii wajjiniin fataa jedha odaa keessa sin lammantu jira mabraatii keessan ibsadhaatii iqqif wal godhaantinii rafaa malee yeroo rafiitii mabraatiin dhaame dukkana keessa jaarsaaf jaartiin rafuu ni dabbiraal gorsa kana doktor Abduseen xiinxalanii sin gorsu ummata baay'eetu sababa mabraatiin dhaanfamu malee dukkana keessa malee rafuu jechuutii walii kaara jechuudha waliin hiikinaati bareechaatti yaadaa wanta kana dukkana keessa malee rafuu mabraatiin dhaamu malee minaamin hin jedhina akkas
jaarsi kan kee silaaluu ija keessa silaalaa si hammatee yeroo si dhungatu yoo ati dukkana keessa wajjin ciifte nama biraatti fakkaachuu dandeessa tiraaziitti fakkaachuu dandeessa dukkana keessa waan ta'eef eenyuun akka dhungataa jiru hin beeku dukkana yoo immoo mabraatiin ifee isin lammanuu wal ilaalaa dhiqqif wal gootanii mabraatiin isaa ifuu bakka munaamin jettan akka si dhungataa jirus akka isi wajjiniin jirus ni beekaa waa tokko nama biraatti hin fakkaatu jechuudha mabraatii dhaamsii lakkana mabraatii hin jedhina fresh attuunu chiikochi garuu chiikochiin amma antinii taateetti salaxxanteetti garuu baay'ee tokko jira warri hin salaxxanin jaarsa ofiitii wajjin illee dukkana keessa malee mabraatii keessa ciisuun tin hin jedhu. Kanaafuu warri mabraatiin dhaamu malee hin rafuu jettan giroo keessan ilaa bor gaafa hiikamtanii yookiin jaarsi keessan isin jibbe Abduseen nu gorseera hin hin jedhina. Abduseen isin gorseera akka obbolummaatti shamarran mabraatiin dhaamu malee an dukkana keessa malee rafuu minaamin nagar yellem. Wanta akkasii sheemii jaarsa keetii wajjiniin mabraatiin ifeetumayyuu wal ilaalaa dhiqqif wal gootee wajjin rafuutuyyuu furmaata malee maqaan ati dukkana keessaa minaamin eenyuun akka dhungataa jiru hin beeku eenyuun akka hammatee ciisaa jiru hin beeku dukkanni dukkan ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ሰፋጣ ኩምሳ ስሪዳ በጋ ሂክተኝ ደና ነው والله صبدني ورم شمرن بيا مالن فودو شمرن بيا عربا موستي goyettan konon sobdu waa'ee siyaasaan dhiifne ammaaf siyaasni inuma qaqqaba warri siyaasaas dubbataa jiru ani jaarsan biyyaa qaba maaliif dhoksi ture mee jaarsa keessanii fi suuraa keessan gaafa biyyatti wajjin jirtanu poosti godhaa hundi keessanu amma ajaja dabarsine shamarran biyya jaarsa qabdanu ilmoo qabdan amma sa'atii kanarraa kaaftanii akkasin suuracha poostii gootanii ani jaarsa kan koo baay'ee naaf jiraadhu ilmoo koo jedhaatii poostii godhaa maaliif nama danuun taazzabiyan akka kootitti nama erga otuma ilmoo qabu dhufee jireenyi biyya arabaa kun itti tolaan shamarran caalaa jedhee babbareedee dhiira jana janu danuun argifan takko ana ummanni kun nama arrabsaa jennaan laa ilaa ummata nama arrabsu kanaa wajjin akkamiin jedhu oromoo salaxxanaame nama arrabsuu dhiisaati erabannaa taachu yeroo hunda cinqii arraba qofa maal kun yoo kolfuu dadhabden callistu maaf nama arrabsitu oromoo salaxxanaa bannaati salxin baloosti ምንድን ነው ሁሌ ምናምን ሄጭ ጊዜ tokko እኮ አርሳን ሙድ ይግባችሁ በቃ ሜ ሙዲን እስኒ ፈጋሉ nama arrabsu nama arrabni maal keessa argata nama arrabsin በቃ ፈታ ዲዮ ደንዴስ galatooma warri fayyuu kan kootin tinettan ulfaadha bashuu omen waa hin jaarsa biyya qabaachuu kun hajijjiiramu ajandaan isaa jedhaa jiru nama baay'ee rakkisa jechuudha fooziyaa safuu eeggadhu maalin balleesse jiru gorsan kenne akka doktora tokkooti ani dhiira biyya arabaa malee os jedhi kana ummata nama arrabsu kanaa wajjin akkamitti dandeenye jiraanna jamaa keessaa gingilchinee keessaa baafnamoo biyya keenyatti silaa dukkana keessa wal ay ummata keenya ay ummata dhuguma garuu rakkatee jira har'a akkasanatti fakkaata vaalanti dayiinti jiraas ummata nama arrabsu yaa rabbi qajeelchibbu laa ilaaha illa allah jazba yalla ma assalaama sinirraa deeme khalaas